لا إله إلا الله سينا كان دور فتنتي تتسم مجاش شكي قدام كذا كبر وقف التانين الرئيسي بقى أما أنا قليرانين بلوكين التجبانك ما أنت زي قال لي ما أنت ربي مالك أسقافة تنام بلوك تنك إبراديوي ورب الكاون ستمان كانوا ما أنت قلت شاتو ريته برينا قافة شاتوري إن أرجون جريني بقى أنا مو كراكنا نتلفي بقى أما كو بري وكيا نجر قليرانين Jaalala bocarraa siif kennina. Dhaamsa soo qabaattee, ergaa soo qabaattee, jaalala ishiidhaa qabdullee ishiidhaaf ibsuu yoo barbaadde carraa sii kenna. Maal jette? Carraan sii kenna jaalala ishiidhaa qabdu ibsadhu achumarra ergaallee yoo qabaatte. Ayya ergaa ni qabdaa? Ayyee namni na biratti argama siin jedheera tariisii taatee tariisii ta'uu dhabdi mee dubbisi lamaan hin nyaa'u. Hello. 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 Oh. Hello. Oh. Hello. Oye, Akam. akam. Ayana. Naga. Iya. Yaran. Yaran kabdu. Eh? Shweka. Sena gala to shiva kan guys. Daba. Waan siin jettee galatoomee dhaanis siin jaaladhaa siin jetteera. Baik, kamu jangan Dhageesse amma si jaaladhu na jaalattaa isin jalatti haadha ga'uu sirra. Ana terus sejalata. Ani sila atu ati nama berama kawam tete gara to bistara ganjira achu wain gara faga daga gende barat male gadde bian juru. Dhageesse waan jette. Galatoomi walii sinaa jaaladha. Katanaa darbiiteef ta'udha. Gara ganda gabaraatiin dhaqa malee gad deebi'aan jiru mucayyoon. Ayebboo. Koon giraa bareeddu. Galatoomi baay'ee ishee. Hawwii lakkoofsa sadii sagaalbatti kaleessa dawwaltee turte bar. Hawwiin ishee kam jiru? Anaan eegira. Kalee dawwalteen turreeti. Akkoo kaleessa naan hojjannare. Lama mukkuruun jira bar. Lama mukkuru ani nan qaxaranne asitti. Tokko iyyuu hin arganne namni carraa tokko hin arganne baay'eetu jira lama irratti deebi'an. Nama carraa takka hin arganne haga ammaa zara taa'u hedduutu jira wallaahi laaziim. Lama hin mukkuran nan akka waan na qaxarattanii yookaan akka waan bittanii na bira keessanii sadi warri deebitan sheemin sinaa qabu dhugaa rabbii. Sheem. Tokko hojjechuu dite khalaas. Sadiirra deebi'ee nama mukkuru hin qaban. Warri haga ammaas turu baay'eetu jira wallaahi. Nama takkaa carraan arganne hedduutu jira. Taaptaapiin qabdu asisi. Nama taaptaap godhen galchaara meerii maayi looban jettu taaptaapiin keessa yeroodhaa koomentii 10 barreessite. Fuwaadati kaleessii mokkorreen turre lubbuu kottume si galchina maraattee haakeetinne. Warri gastiirra seentan lakkoofsa keessan yoomitti argaddaa dafaati. Gadheen jira lubbuu. Siifana sanan jettu lagoodeef taaptaapiin keessa yeroodhaa. Naatu Assalamu alaikum. Yeroo miti lakkoofsaan hin erge. Waalaikum assalam. Inaadha wali khaleen dalagu ture. Khalee hin kaasne ture. Mokkorreet lammata irra hin deebi'anina. Warri takkan argamu baay'eedha.
immuun ishee kami? Ergee jira dabalatan. Yoomi? Immoo maqaan keenya? Maquma kiyyatti muudha. Kan isaa gammachuu. Maqaan isaa eenyu? Gammachuu. Gammachuu? Yaa. Wayyoo wallaltanii jirtanii miti? Haara wallallee hin jiru. Guys, mana follow godhaa taap godhaa. Warri gastiidha lakkoofsa argadhaa. Gaaffii qaba warri jettu gaaffii kee deebisuu as ta'an jiruun. Kaasu bareeddu mayyee. Seenaa galatoom. Yoomi biraa baata iyyee warri asirra jirtan natti ergaa lakkoofsa defaati. Seenaa argadheen jira yoomitti fidees amma naayaan taala mijataa. Yoomiin rafteera. Natti ergadha. Zeen waan si ergee jira laali misejji ta'e jala. Ani yoomii fi irratti hin ergeeni seenuu. Fuwaadee maqaansi? Fuwaad? Wayye aafiyaa. Aafiyaa? Aafiyaadha maqaan. Maqaan kee hoo? Maqaan kiyya Fuwaad. Azzala hin jirtuu? Fuwaad yookiin Maammoo Fuwaad. Hin jirtu jala. Ergitanyaadha? Ergitanyaadha. Hello? Rafteerta moo? Aafiyaadha? Rafteerta? Ha? Hello? Dubartii deemu. Rafaarte kaallattiin. Fuad. Okay. Eenyu biraan jira? Lammii an jettu as keessa eenyu? Jaalalleessaa lammiidha? Kan koodha lammaa. Maqaa tiktoka keessanii wajjin barreessaa ilaa manni nagaan. Lammaadha seenoo lammaa. Maqaa tiktoka keessanii wajjin barreessaa akkas waamuu danda'utti.
Maqaan kee hoo? Seenaa yookaan Doosanee. Seenaa yookaan eenyu? Doosanee. Doosaanee? Doosanee. Nagagattiin beektu waaqayyoo dhaabballiftee tarkaatee mirga namoota wajjin natti hin duulle dhagaa doomsitee afurri kee namatti hunda. Hello? Lammaadha? Lamaadha. Akkam jirta nagaadha? Jira kana tawaaqee. Baga nagaa taate. Lammaa seenaan jedhama. Kan isii bilbilaa yeroo sagantaa qormaata jaalalaa jira. Kan isii bilbilu jiru sagantaa qormaata jaalalaa irraa isii bilbilu jira. Ni hordofta yuutuubii televezyiinoodhaan sagantaa. Okey, nu beektaare? Okey, seenaan jedhama siin jedhee sagantaa qormaata jaalalaa irraa isii bilbilu jira. Nama baay'ee si jaalatu sagantaa kiyya irratti si affeere. Ana biratti illee ni argama. Gaaffii xiqqoo si gaafachuu barbaada yoo eeyyamamaa taate. Galatoomaayyee nu fayyamamuu keetiif. Ati nama jaalattu ni qabdaa gama keetiin lammaa? Nama jaalattu ni qabdaa jechuun qareenyaa. Kan duri si gaafachaa hin jirru lammi kan ammaa si gaafachuu jira. Amma hin qabdu? Amma dura wal jaalattanii wal loltan jechuudha? Amma singiliidha reeti? Namni amma na biratti argamu kun otoo ati beekisi jaalateera ture? Namni amma na biratti argama siin jedhu kun otoo ati beekisi jaalate? Nama si jaalatu na biratti argama siin jedheera. Ammoo kan bilbila keellee naaf kenne nama si jaalatu si affeeree sagantaa kiyya irratti siin jedheen jira. Otoo ati beekisi jaalate? Yaa. Ati hin qabbattee hin qabdu ati argitanyaadha jaalallee? Hin qabdu dhugaatti nama haasofsiisaa jirtu hin qabdu amma sa'aatii kanatti. Sitti meera yoo miidiyaa hordofta ta'e sitti meera nuti nama miidiyaati. Miidiyaa irra si bilbilu jirra. Nama jaalattuu hin qabu jettee jechuun amma nama haasofsiisaa jiraattu illee dingataati otoo yaadin gara jaalalaatti illee fudhattee raatte yoo qabaattes immoo dhokseen sababbiin isaa na bira jirti. Namni si jaalatus na biratti argama siin jedhe sagalee kee dhaga'uu jirti waan taateef. No. Nuti sagantaan keenya karaa telegiraamii minaamin hin qabnu nuti daayirektiidha. Qophiidha waan ta'eef. Wanti nuti sitti haasa'uu barbaadu ni qabda yoo taate ni qabaadha. Wanti ka telegiraamii nu oofu hin jiru. Galee yaani asumarratti itti dubbadha akkasiin si dhaga'uu jirtutti. Ni qabda hin qabaa. Hin qabdu hin qabu. Kanumanis. Ishi ni qabda. Miidiyaan kee waasaappiidhaanii fi telegiraamiidhaan hojjettu. Telegiraamii waasaappiin miidiyaa dhuunfate badeessuudhaan dhuunfatee midhaan koo kan mataati kan kiyya.
Annoon fayyoo kana biyyoon gaarii baruun qabata. Miidiyaan kiyya yoo sitti mee bar miidiyaan kiyya seenaa tuubiidha seentee laaluu dandeessa. Seenaa yuutuubii. Seenaa tuubii. Seenaa. Tuubii. Seenaa tuubii. Seenaa sarara. Ammaaf nutti himi. Baala ishee maree mangoobii. Nama jaaladhu hin qabu jette mucayyoon gaggabaa jirti sireessi godhiitti makka dhageessutti. Ati bakka bu'aa jiru isheen daawwatee namni isiin sun itti si dabarsuu fanani bar yoo ati maqaa siinatti himtee yoo ati nama jaaladhu hin qaba jette hin qaba yoo ati maqaa siinatti himtee walitti si dabarsanii haasofte ergaa siif qabdu sitti himte sumarra yoo isiin hin qabu jettee dhugumatti kana argee ergixanyaa goote immoo akka dubbisi jedhutti uumamuun fedhu isiin akka eenyu taate hin bartaa jechuutti si dabarsa. Maal kan hunda qoruun deemnu turte barki dubbii gabaabaadha hin qabu jettee turte akkamittiin sin jedhe yaani nama janajjantu hamma isaa kanatti nama haasofsiisaa hartu farqaan qabdu sin jedhe dubbii gabaabaa. Okay, maaliif kana duucha jechuun maaliif hin qabu jechuun turte mucayyoo rifattee bara. Namni tokko lammiidha. Namni tokko gaafa nama jaalattu ni qabdaa sin jedhanii inuma dhabdeeyyuu hin qabaa jettaa yoo taraa. Amma mucayyoon hin qabaa jaalallee baay'ee jaaladhu nama baay'ee na biraa iddoo qabu jettee jaalala siif qabdu ibsachuuf na biratti argamti. Ati immoo gaafa akkas jettu maalitti haa dhaga'amu? Ati nama miidiyaa hordofu hin jenne tammareef. Nama miidiyaa argataate qophii jaalalaa damballii jaalalaa qormaata jaalalaa naamni argatee hin beektu yuutuub irratti. Okay, tiifiidhaan illee argatee hin beektu. Garuu in argita garuu si aggaxxamee hin beeku. Har'a immoo carraa akkanaa argattee jechuudha. Ni argita miti carraa akkanaa argattee hin beektu malee. Kun nuti bakka sitti arguu sanarraati carraa sana argattee carraa sanatti fayyadamisi jechuudha jira nuti. Amen. Amma waan sin jedhu maqaa siinatti miti si walitti sin dabarsa dhaabbachuu jirti mucayyoon. Maqaa nama jaalatu sanatti miti walitti sin dabarsa. Nama si jaalatu nama lakkoofsa keenyaa kenne nama maqaa keenyatti miti si dabarsuu fire. Maqaa kanatti maqaa jaalallee keetti sana natti ittiin si dabarsaan sin jedha. Ammaati dhagaye lammii afaan lama haasofte takkaan qabu jettaa takkaan hin qaba jettaa isii qabdu sana immoo maqaa isiinitti mennaan na himuun barbaadu jettaa amma kamaa mannee waliin deemna nuti. Hin qabu? Yaa maaliif akkas jedhu? Si janajjanuu akkan dhufe adda baasuufi? Otoo si janajjanuu dhufee hin qabu naan jettee na janajjanuufi? Maaliif dura hin qabu naan jette na janajjanuu dhufteetteeti hin qabu jettee na janajjanuu dhakaate? Yaa garuu yaanni kee dura hin qabu jechuun kee na janajjanuu dhufteetteeti yaane na janajjanuuf turte yaane hin qabutte. Ishi akkamiif ture yaane akkas jettu? Akkoo amma hin qabuudhanii miti kaa mootiin sun ooluma qabaachuu baatte iyyuu hin qaba jedhamee namatti himama utuma dhabe iyyuu.
Oh my god. Amma ishii sababa isaa hin feenu maqaa isii nutti himtaa mucayyoon dhaabbachuu jirti hojiitti adeemitu. Adees maallaqa adees. Ittiin himtu maqaa isii. Garuu haala keessatti maal? Namni yeroo dheeraa si wajjin dabarsuu jirra. Nama hedduutu taa'ee nu eeguu jira waan ta'eef maqaa isii nutti himtamoo himtu dubbii gabaabaa. Naagdee hooni mootii ma naagdee hoo. Eenyu akka taa'e eenyu akka ati taa'e eenyu nama ofii dabalsaa jiru afaan lamaan beekata. Ishi ani eenyu maqaan si eenyu. Aloota qubeera waan ta'eef. Rakkinni keessa maal ni beektaa lammii? Shakkii tokko ni jiraami. Oggoo addunyaa ishii na shagnafattan siistii naamna jettanii waan ofii keessatti diraamaa of keessatti sammuu keessan keessatti dalagdan tokko baay'ee na aarsa beektaa. Akkam yerootti. Kana dura sifattan ta'e turte moo maanni akka kana sodaattee nama natti daawwachiise nan beeka eenyu akka ta'e nan beeka jettee bara. Shakkii osoo hin taane nama waan akkasii ageessa argeetti hin beeku. Miidhaa jaalala dhiiga. Shakkii qabaa jirta ati shakkii qabda bara shakkii gugaa of keessa qabda sanuun. Shakkii normaal tokko 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 lama tokko isaan beeka maal jedhama. Bishaan keessa jiramu maal jedhama. Nama garuu. Inni maaliree ani eenyu ishee erganaa nama si daawwachiise beektee ana si daawwachiise eenyu kan si daawwale eenyu. Mootii baadiyyaa beekamu mootii hojii malee dama. Okay, kasi dawwal eenyu kasi dawwalchise eenyu. Jara la anas nattimi ergana beekte anas nattimi ergesiis beektesiis nattimi. Inti si la akkanatti si ilaachuun danda'u ni maqaa si otoo hin beekin eenyu akka taate maattan beeka. Bareeddu eenyu isaan na dawwalchise sun eenyu finaasa'u dhageessa. Seenaa tanaaf hin haasa'uu dhaqe. Laa ilaaha illallah seenaa kana dura fattantee turte isa mucaan shakkii guddaa of keessaa qaba bira. Gaafattaneen turre dhiisi bakka amma naa galeeraanii biloogiin itti cufan. Maaltu see galate immoo wanta ta'e jiramu hin qabu jechuun safar jalqaba na janajjanuuf ture sinii galeera hin qabu naan jala jalqaba. Edaan janajjanaadhaaf hin dhaqetti fakkaatee na janajjanuuf ture jaalallee hin qabu wadee jalqaba. Muutii isaa sinii galeera sinii rabbeedhaati. Ganumaadha bakka. Seenoo galatoomi dhugaa rabbii waaqayyo si haa eebbisu. Qoy bilbilicha alaa ta'uu barraan bar hin qabu jedhe jalqaba. Jarri koo kanumaadhaan birrii na gaafachaa ture beektaa? Birrii na gaafachaa ture. Maal na gochaa ture ittee? Birrii na gaafachaa ture in arguun jedheeni bakka ani immoo karaa kanaan inni itti dhufe bakka amma koo. Birrii waaqayyo na gargaareeraani. Wallahi birrii tee saantifi cabtuutti hin kennin bilooka itti naqinatu sin jedhe. Eko ana amma dhugaa rabbii galee bilooka ufanii bara immoo hunduma hundaatiiyyuu. Amma jarjarteen namoonni bilookin amma laasittiin himaa ittiin deebisaati ati naasoftaan amma isa dhumaarratti immoo maal sin jedhu fedhaa nama tokko jaalalli maallaqaa miti yoo dhugaan si jaalate maallaqa kee qabadhuutii noormaali wal jaaladhu lakkii birrii naa argitu malee natti hin tolu yoo jette bilookii qayyi basmarii godhe bilookii dhannaqi biraabillee wallahi dabaraa deemu saantifi cabduutti hin kenneen. Ana argitanii amma dubbii isaa irratti aluu jennaan ani birri lakkoofsi biyya alaatti ta'uu barraan an jaalallee hin qabu duraan ture malee amma jedhe na janajjanuu ka'e maal wallahi laazim waan janajjanaa alatti walitti fakkaatee warabbi. Isa waatsaappii fi teelegiraamidhaan naasofsiisinaan jedhe dhageessanii. Dhageessan gurra keessanii. Wallah waatsaappii fi teelegiraamidhaan naasofsiisinaan jedhe warra janajjanuu maal. Wala hin qabu naan jedhee na janajjana kootu nyaataa daffaan. Amma haasofsiisi ishii seenaa. Ayyee. Waan jettuu situ beekaan isiin beeku taasise. Wallahi waatsaappii fi teelegiraamii keetiin na dubbisee tuuma. Nagatteen beektu waaqayyoo naaf balliftee harka kee mirga hamootaa wajjin na. Hello. 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 Seena sagalee kan fuudhi muyiiti godhate. Seena sagalee kan fuudhi, okay? Sagalee kanattu dhagaamaan jiru bareedduu. Hello. Hello. Magaalaa miti.
irra tawafi. Bagana gatate shi amma maki akkate taate bareera ana dhalosani ashi WhatsApp da sai dubbistu edi WhatsApp dan dubbisu barbaadde mi hin qabu anjette janajjanu fi manamna din gogox. Hello. oye nama jaallattu hin qabdu ati Qaba. eenyudha isti maqaa ishee natti himi Maafan sitti malee maa daata kun andamu. ayyee bareedaadha bakka Sana maqaa keetti mi ana nan beektu din ana din ana nan beektu din utuma maqaa keetti ni ana nan beektu ana jedhin gudi daabar. ana nan beektu Simbe kon. dhugaamo Maali. dhugaamoo si jedhe dhugaamoo si jedhe Wallahi sirri sagalee kol fuudhi taritti dhaga'amuu dide ta'a sagalee kol fuudha maqaa keetti ni min ana nan beektu din sagalee keetti noo beeke baatu dhiis. የደወሉላቸው ደንበኛ መስመር Cufe. Dawwale laa ishina dawwaluu dhaqana. Dawwaleef. Dawwaleef wallaalaa wayne seenaa salaana. Tajaajilu WhatsApp na dubbisee deebar. Seenaa. Intalli ishee dhumarra jirtu kun imorraan natti dawwale argite Dhaqiiti dawwaleefiti. Nan beektu miti jettaan birrii kan ergin garuu dhugaa si jaalate sireessi dhugaadha yoo si jaalate dhugaadhaan itti deemi. Dhugaa rabbi maallaqa si gaafata tanan bilookitti naqe biraa deebi. Warabbal kaaban sitti maan. kanuma maqaan seenoo ko dhugaa waaqayyo galatoomishi ati waaqayyo umurikee Maallaqaan jaalalli bareedu. Narra akkadde siin jedhaa miti haadha qabda abbaa qabda dhaqitaan bira. Ani haadha har'a kan maallaqa na gaafate boru nama akkamiin na jiraachisuu danda'a. Daffaar. Wallahi. dhugaa rabbii dhugaa Har'a kan maallaqa si gaafate boru eenyu udduu isaa gurguree si jiraachisuudha. Bilookitti na kibraa kotti. Cinqin dandeenyu nuti. hayya seenaa ko galatoomishi dhugaa rabbii birrii guddaan argattan biste dhugaa rabbii siin jedha birrii guddaan argattan biste waaqayyo si eebbisu barakee eebbisu dhugaa nuuf jiraadhu dhugaa rabbii Ameen. Birrii teessan harkatti qabadda. Abbaan fedhe adeema abbaan fedhe dhufu birrii teessan. Amma inni naanna janajjinuuf ka'ela quba qabaadhu. Eessi jennaan ani guututti himnaan jaalalleen qabu dur ture malee amma hin qabu naan jedhe. Dur ture malee amma hin qabu naan jedhe. Kana jechuun na janajjinuuf amaloota shiikotaati sibitan hima dhugaa rabbi. Waasappii fi telegiraamiin qabdu achiin dubbiseedha immoo deebi'ee. Silaaziin na janajjinuuf furii jechuudha. Amanaa kiyyatti silaaziin naatee jabeessi birrii sarkatti jabeessi. Dhaqi jalaa kaasibbo mataan nyaattee asitti. Qolqolleen kun. Wallahi. Siifoo maqaa jaakeetti tokkommoo jaarsa kun qabadheette dhuftera. Wallahi mee galchi. Kunoo ishee kana ishee diimaa qabdu kanatti argamti. Eekam. Kunoo kan shuufeetti wanyo namiyyuuti irraa ka'een tala'u. Shittoo. Eenyuun jaalasa qabatee asitti jiru. Haala mijataan qabu. Hiikoofi. Waami shittoo. Shittoo. Isob dibuusi. Afuuffee. Shittoon sobdaati nama guddaa miti maa sobda. Wallahi isob dibuusi. Maqaa natti himi maqaa jaakeetti siifoo. Eebbisaa. Eebbisaa yookiin mararaa. Sagalee ol fuudhe eebbisaa. Hayyeena. Maqaan kee hoo? Maqaan isaa eebbisaadha kan kun Misgaanedha. Kan kee hoo? Misgaanee. Misgaana. Kasaa eebbisaa kan kee misgaana. Misgaanee. Biraanee moo misgaana? Misgaanee. Shittoon isobdi wallahi afuuffee. Maal anchi kun bilbila afur maan taata? Miitii qabadhume.
يا رب نغرغر يا رب نغرغر إن جان دنديسا نم نزلت إساني جارسا كيسان أرغبتن يا رب نغرغر يا رب إيرا جلتا نتن كابنت إيرا كجيلا نتن كاب يا رب دنديسا إيرا نما كبجو إيرا كجيلا إيرا جارتيو في أمان يا رب دنديسا نسل بسن نستريت يا الله يا دعاء قدا أما سلكي كاسبت دعاء قدا راني والله يا رب شمرتين أمتى شمرتين ستر يا الله أنت دنديسا يا رب تنستر كاسو بدل بغا كاسو دي دبا متن اما كومنتي وريدن كان ايو مالك بكو بلين كتاب تابو لا اله كومنتي كسلالني بسم الله امين جد امنا دعاء يقول امين امين نفاتا سجدا سمبوده كومنتي كوبلين كتاب تاب شير غدا سيفو بالبلسان كاسو اوكي هاني يا جيتا ديش هاني يا جيتا ديش اوكي Terus mau kerja tuh kan? Torban minamina torban ingute mokorran debi kotuna jette. Magasa na Eno jatuh. Magasa? Makan sa katama. Gatarin si Wayu lu. Itla la ka bodo wayur. Magasa. Hana. Hana rumah? Hana fi oke nasaba. Asal lepas? namni guyyaa baay'ee as jala taa'aa ooltani miskiina taatanii lakkoofsa tokko barreessaa. Dhugaa guyyaa baay'ee jala. Dhaggeeffadhu du'aa godha amma kanatti yaa rabbati nu gargaari yaa rabbi dhiira gaarii yaa rabbati amantaa qabeessana yaa rabbi nama kabaju nutti gargaari yaa rabbi kan ishii sattaru kan ishii amanu yaa rabbi yaa rabbi. Amiin amiin amiin. Sattaru yaa rabbi kun sattaru. يا رب أمن بالله كافت دعاء ولا سني دعاء ولا لازم أمن بالله Ire kenya tahanan atau ire kenya tahu mana nih sebab sesuatu. أرى اللي نبجت بالله سبعة ترى Wah ini nanti cukup mana ya kas. Baay'ee rakkoo keessa jirtan seenaa dhungadhu rakkoo keessa jirtan isheen argin dhugatte rakkoo keessa jirtan narratti gadi qabaa barreessaa anatu sin gashaa nama amma fakkeenyaaf waa sin gaafatee qorachuu barbaaddan. Jangan terbit warna warna nunggu nunggu dalam terbit warna. Nyatu bil kayak Dubai itu digal-galan gal-galan kota warna Dubai. Asia Abdul Ghafur. سينا السلام عليكم. Asia nama kan Waalaikumsalam. Ada aja video مصطفى. Mustafa. Mustafa nama Rifka nak kata nama dia mana? والله مرة جلسة مقاجات الجمهورية تجارة بالمصطفى سياسة دي فتنين إيش مقاكب مكان كي كما سرّاخن. عائشة هاني فوتن بدي عائشة واللدانين جبتن متى لا ولا أرير. مصطفى كون يروبا يددبا يا رب مصطفى كجيلا نتك يا رب يا غوتا يا رب تندسا مصطفى كجيلا نتك كانما كبل سكانا كانما اشياء من يا رب شي ستر يا رب شي ستر امين جدا guys يا رب شي ستر مصطفى شي ستر مصطفى نما كبج مصطفى نما جلاك مصطفى كجيلا نتك بجلتا مالنا غرغا مات يا رب الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Nagada? Jira galata Rabbi Mustafa dha? Okay, Mustafa an seenan jedhama. Kan isi bilbila yeroo sagantaa qormaata jaalalaa irraa ni beektaa?
sagantaa qormaata jaalalaa ni beektaa? Hordofteen beektu jechuun yuutuubii, feesbuuka, tiktooka, televizyiinoo. Okay, nuti amma miidiyaa irratti dawwalu jira sagantaa qormaata jaalalaatirraa nama hedduus jaalatu wayii sagantaa keenya irratti argama. Tansi affeerillee nama sana gaaffii xiqqoo bichaa si gaafachuu barbaanna ayyamamaa yoo taate. Gaaffii xiqqoo si gaafachuu feenaa ayyamamaa yoo taate. Okay, galatoomi nu fayyamamuu keetiif nama jaalattu ni qabdaati gama keetiin. Okay, maqaa isinitti himuu dandeessaa? Okay, ayyee. Ayyee natti himu. Rakkoon qabu na bira dirtiin hin dubbistaani. Maqaa isiitirraa maal godhaa? Maqaa isiitirraa maal godhaa? An dubartiidha. Rakkoon qabu laa Mustafa an dubartiidha. Tokkoffaan dubartiidha. Nama waa godhus miti. Yaani otoo dhiira ta'e na shakkita. Na bira dirtiin ni dubbista maquma siinatti haadha manaa soo taate. Aisha, okay, Aisha hagamiin jaalatta Mustafa? Jaalala ishii qabdu carraansii kenna. Carraansii kenna hagam ishii jaalatta? Jechuun jaalala ishii qabdu carraansii kenna akkasii si dhageessutti. Oh my god. Ayyee akkuma siilaan afaan keetirraa jaalala ishii qabdu dhageessu barbaade kana ni beekta. Ayyee dubbisa ayyee. Eenyu akka taate hin beeku tarii isii ta'uu dhiisuu dandeessi maalti beekta dubbisa. Nama shakkituun qabdu ati tarii dubartii biraa ta'uu dandeessi. Okay, ayyee dubbisa hundaafu. Ormaata jalatarti. Ormaata jalatarte. Ormaata dubartii kennaa min qaba jettee kennaa kennitu siif beeka rabbi waliin sinaa jaalatu. Galatoomayyaa. Mustafa qajeelaan itti qabe rabbiin du'aa nama cuunfadhee gochaa ture jani wallahi rabbiin dura ga'ee. Akka ture gida jaa rabbii galatoomsee. Wallahi rabbiin nu dhaga'e wallahi. Rabbiin nu dhaga'e rabbiin baay'ee hojjetu kan gaamba. Okay. Galatoomsa. Mustafa nama ammaan waggaatame feekii ture orjinaala arganne nagaatti kollutti nurraa bu'e. Wayne naa kennaa lakkoofsa kee ergitee obsituu lakkoofsa keessan ergaa defa adduuta hiyyana dhukkubee annaante cinqamee ani hafe waan yaadatu kennaa nafi obsituun tabiraayini jira saatir ana qircha godhadhu malee Miidhagatti ergadheeraan seenaa. kookee Ergadhee jira seenaa. kookee Yoo milaataatti. lakkoofsa ergadhu Yoo milaataatti ergeen jiraanii seenaa. akkasitti malee arguu dhiisen jira zabana wallaa akka kanatti malee hin arguan mana turiidhaan malee yaa sin dhaga'utti hin jirame seenaa takka dhufteerti qolqolleen daa'ima eessa turtee amma dhufaa artise dafaa lakkoofsa ergaddaa dafaa wallaahi dugda na dhubaara namuttu jiranii argitan tashkaaxxatee du'e wallaahi. Ergadheera seenuu yoo milaataatti. Yoomirra fuun ooltu gaasi oka yoomi oka bifoolee okan immoo seenatti ergadda.
Ispoortii godhee ispoortii namni wayii baay'ee isaa jedhamatti fayyadamu. Jechuun akkuma ispoortii kamtiin hojjedha seenaa dhukkubaa. Seenaa akkam oolte? Sirna magaalaa seenaa. Nagaa kooti dhugaa.